Ashamaa harka fuunee hordoftuun YouTube chaanaalii nagaan waaqayyoo lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii? Ani nagaa koo dhaggalanni waaqayyoof haa ta'u. Nagaan na bira ta'e immoo sin biras akka ta'e abdiin qaba waaqayyo irraa. Baga nagaan isiniif ta'e baga nagaa taatan. Ammas nagaa taasisaniin jecha har'a viidiyoo haarawaa qabadhee gara keessan dhufeen jira. Viidiyoo kan gadhumaatti daawwachuun laayik sheerii naaf godhaa na jajjabeessaa. Warreen haarawaa taatan immoo saabskraayibii godhaa maatiin naaf ta'an na jajjabeessaa isiniin jedha. YouTube'n koo baay'ee xiqqoodha. Ganaa reefuu dhalatee ganaa reefuun dhaladhee na guddifadhaa isiniin jechuu jaaladha. Yaa akka na guddistan immoo abdiin qaba. Kanaaf na guddifadhaa isiniin jedha. Har'a immoo yaada isinii qabadhe gorsa wayiin isiniif qabadhee dhufe. Gorsa obbolummaa jechuudha. Yookaan ammoo yoo ani gorsituudha isiniin jechuu barbaade miti. Anillee gorfamee tanan kara keessanitti dhufe jechuudha. Malee gorsituu yookaan beektuudha isiniin jechuu barbaadanii miti. Yoon dogongorina uffalchaa dogongora immoo komentii jala naaf kaa'aa sirreeffadhaa isiniin jechuu jaaladha. Egaa namni tokko waan beeku yoo waliif dabarsee waan baay'ee walirraa hubachaa deema jechuudha. Hundumtuu beekadha, hundumtuu wallaaladha. Maaliif namni kamiyyuu taanan garaa haadha isaa keessatti wanti waa baratu tokkoyyuu hin jiru jechuudha. Kanaafuu yoo wanti beekan yoo dubbate wallaalan immoo beekarraa ni barata jechuudha. Wallaalan sunis beekarraa barate deebi'ee immoo wallaalaa isa fakkaatu san ni barsiisa jechuudha. Walirraa barachaa deemna jechuudha. Wal tuffachuu osoo hin taane waliif dhageenye wal hubachaa walirraa barachaa deemna isiniin jedha. Egaa gara yaadichaatti gara gorsaatti yeroon darbu gorsi koo kanarraa yeroo kamuu ofitti amanamummaa qabaadhu jedha. Maaliifan kana jedha seetan? Ofitti amanamummaa dhabu jechuun baay'ee nama miidha waan ta'eef. Kan akka ofitti amanamummaa dhabu nama miidhu hin jiru. Namni tokko ofiin amanu taanaan namas hin amanu. Namni tokko ofiin amanu taanaan waan tokkoyyuu gochuu irratti hin amanu jechuudha. Ni shakka jireenyi isaa shakkamaa ta'a jechuudha. Jireenyi isaa wal xaxamaa wal jalaa xaxaa dubbiin isaallee wanti hundumtuyyuu wal jalaa xaxa jechuudha. Namni ofitti amanamummaa hin qabaanne waa tokkoyyuu gochuu hin danda'u. Murteessuu hin danda'u. Haasa'illee haasaasaa san dhugaadha jedhee ittiin amanu sim jedheetiin haasa'a malee. Nama wajjinis yeroo kan haasa'u ta'e haasofti isaa sun wanta dhugaa wanta sirriitti haasa'u ittiin fakkaatu jechuudha. Callisee haasa'a malee. Karooras yeroo karoorsu karoora san galmaan waan ga'u karoorri sun waan galma ga'u ittiin fakkaatu. Ni karoorse malee ittiin fakkaatu ittiin amanu jechuudha. Waan baay'eetu jira. Hojii hojjechuu irratti illee taanaan jaalachuu irratti illee taanaan jaalatamuu irratti illee taanaan waanuma hunduma irrattu namni ofitti amanamummaa hin qabaanne waan tokkoyyuu gochuu hin danda'u jechuudha. Jireenyi isaa shakkamaa ta'a jechuudha. Wal jalaa xaxaa murteessuu hin danda'u jechuudha. Sababbiin isaa of shakka hin amanu wanta sanillee hojii isaallee hin amanu hojiin isaallee ni hojjeta malee waan galma ga'utti hin fakkaatu. Karoorri isaallee ni karoorsa malee waan galma ga'utti hin fakkaatu. Yoo jaalatellee waan jaalateetti hin fakkaatu. Nama isa jaalate sana osoo hin taane ofiisaa mataa isaatiin isa jaalachuu nama san jaalachuu isaa ittiin amanu jechuudha. Kanaaf jaalachuu irrattis jaalatamuu irrattis hojjechuu irrattis karoorsuu irrattis waan hundarrattuu rakkoo irraan ga'uu danda'a jechuudha. Ofitti amanamummaa hin qabu taanaan. Kanaaf yeroo kamiyyuu ofitti amanamummaa qabaadhaa. Abbuluu akka obbolummaattan isiniif dubbachaa jira. Hojjechuun durattis karoorsuun durattis karoorfamu malee hin hojjetamu miti. Karoorsuun durattis hojjechuun durattis jaalachuun durattis jaalatamuun durattis waan kamin durattuyyuu dursa ofitti amanamummaa qabaadhu. Waan tokko dubbachuu irratti ofitti amanamummaa qabaadhu jechuudha. Dubbiin keellee ni bareeda. Galma gaasi nama birattis ni fudhatama jechuudha. Kaayyoon keellee itti amantee hojjette kaayyeffatte taanaan kaayyoon kee galma ga'a. Nama kaayyoo qabutti gufuutu baay'atan jedhaniire. Yoo ofitti amanamummaa hin qabdu ta'e gufuu karaa keessa jiruu fi rakkoo gidduu kana keessa jiru damdamachuu hin dandeessu. Obsallee hin qabdu jechuudha. Inni taphasaachaa taphaqa. Ofitti amanamummaa hin qabdu taanaan jechuudha. Kanaaf yeroo hundumayyuu ofitti amanamummaa qabaachuun barbaachisaadha jireenya namaatiif jechuudha. Waan kamuyyuu raawwachuun hojjechuu irratti of amanuu qaba namni tokko jechuudha. Dubbachuun dura of amanuu qaba. Maal akka dubbatu beekuu qaba.
hojjechuun dura maal akka hojjetu maaliif akka hojjetu beekuu qaba. Karoorsuun dura maal akka karoorsu maaliif akka karoorsu karoora sanuu galmaan ga'uu akkas beekuu qaba jechuudha. Kan ammoo gochuu kan danda'u nama ofitti amanamummaa qabudha jechuudha. Namni akkasii immoo ni barbaadama, ni jaalatamas, ni kabajamas, ni ergamas, ni amanamas jechuudha. Ni amanas, ni amanamas. እና ኦብሰስ ቀባተ jechuudha. Rakkoo kamiyyuu yoo karoorsee baqa kaayyoo kiyya ani galmaan gaa wanti tokkoyyuu gidduu kana keessatti na mudatu kaayyoo koorraa na hambisuu hin danda'u jedhee itti amannaan obsa qabaata jechuudha. Obsattiin rakkoo adda addaa ittiin damdamachuu danda'u ni argata namni ofitti amanamummaa qabu jechuudha. Kanaaf yeroo kamuu ofitti amanamummaa qabaadhaan isiniin jedha. Ofitti amanamummaa qabaachuun baay'ee gaariidha. Wanta hundaa amantii gochuu dandeessa. Jaalattus ni amantaa, dubbattus ni amantaa, dubbiin keellee siif fudhatama, jaalalli keellee galma siif ga'a, kaayyoon keellee galma siif ga'a ofitti amanamummaa yoo qabaatte jechuudha. Kanaaf yeroo kamiyyuu obboleessoo obboleettii ofitti amanamummaa qabaadha. Karoorsuun dura, hojjechuun dura, jaalachuun dura, jaalatamuun dura ofitti amanamummaa qabaadha. Sinin jechuu jaaladha. Egaa iman inji attifiraa ilaali Egzaabeer qaale. Amani malee hin sodaatin jedha. Waan tokko amanuu hin dandeessu taanaan hin sodaatta, ni shakkita. Kan amanuu dandeessu immoo ofitti yoo amanteedha. Mataa kee yoo amanteedha. Yoo of kee amansiisteedha kan amanuu dandeessu jechuudha. Kan murteessuu dandeessu jechuudha. Kan karoorsuu dandeessu, karoora kee bira kan ga'uu dandeessu, hojii wayii hojjettee kan milkaa'uu dandeessu yoo ofitti amanteedha. Ofitti yoo amante wanti gootu hundumtuu sirrii akka ta'e ni amanta jechuudha. Ni beekta jechuudha. Giraa hin gabbaamtu, jireenya kee irratti dhiibbaa hin geessisu jechuudha. Kanan isiniif qabadhee dhufee isin immoo dogongora jiru koomentii jala naaf kaa'aa, yaada qabdan immoo koomentii jala naaf kaa'aa isiniin jedha. Viidiyoo kee ammoo sheer naaf gochuun dagatinaa, laayik sheer naaf godhaa, na jajjabeessaa. Akkasumas warreen haarawaa taatan saabskiraayibii naa godhaa, maatii naaf ta'a. Anillee mana keessan nan dhufaa, mana keessan na barsiisuudhaan buna naa danfisaati, buna dhuguu dhufa ka'an ingirii buna malee hin dhufu. Buna naa danfistaniituma achuma buna dhugaatuma isinitti haasaa jechuudha. Yoo nan dhufa garuu nan dhufa bunni illee yoo jiraachuu baate nan dhufa, nuuroon illee yoo addadde bunni illee yoo jiraachuu baate numan dhufa isin buna danfistanii mana yaamtan jechuudha. Egaa akka ani immoo buna barbaachisu kiyya maal isheeni buna barbaachisu kiyya jetti immoo hin barbaachisa. Isinii fandhaaba rakkoo hin qabu achiin nu ga'u. Buna isinii fandhaaba koottaa mana koo jaalalaa fi kabajaatu jira. Isinan jaaladha, isinan kabajaa. Koottaa kanaafuu walaa jaalannu, walaa kabajnu, walaa jabeessinu, walaa gorfannu, walirraa haa barannu isiniin jechuu jaaladha. Egaa viidiyoo koo kanarraa asumarratti hin dhaabaa. Akka viidiyoo isa lammataatiin hanga walitti deebinutti hunduma keessanuu lafa jirtanitti obboloonni koo dhiiraa, obboloonni koo shamarranii lafa jirtanitti bakkuma jirtanitti nagaan isiniif hawwaa, nagaa waaqayyoo keessanaaf jiraadhaa. Hojii ramadaanaallee itti jabaadhaa, itti cimaa isiniin jechuu jaaladha. Nagaan naaf turaa. Nan deebi'a.